dubartii biyya arabaa jirtuun fuudhin jetteeni akkasin jedhan jechuudha isaafi malee ani garuu maaliif na hiiki sin heerumu maaliif jetteen ati siif hin galu na hiiki tabiraan si fuusisaa maaliif jetteen innis dubaraati mana xiyyaa bakka na hiiki naan jechuu jirti torbee tokko sirrii naa wajjin hin jirtu nasraa jeena bilbile maaliif kana filattee ati booniyyee maaliif si fakkaatee nasraati dubartiidha bimana kiyya kuni na jaalatu malee xiqqooshii wanni xiqqooshii in jarjarabe yoo waan kun beeku na jaalata dhugaa dubartii dhiirtu qoratti shiitu gooti jechuun hagam akka ulfaatu ni beektaa yaa amma jechuun gaafa nuti walitti gallee namni akka alaala jiraatee wal dheebotu kana miti namni gaafa walitti galu wanni hundumtuu jijjiiramuu danda'a ilaali beektaa walitti dhiyaatan namni wallahi akkuma sheer godhate sheer godhi wallahi nan qaanfadhin taabannashin dabbara akkuma sheer godha kennaati laayibirra jirta bar maalan dubbadhareema ishii baganagaan dhuftan jechuun idabbiral bata waan itti gammadan kanaafuu namni sheeriin godhu mijoota waan akkanaan dubbatin bal'aati namni waan gaarii sheer godha abbaa koo ati jaarsuma kan kee qoysuma duukaa deemaa jaarsi kee halkanis guyyaas eenyu qabaana malee fooloo godha buleen Salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maal sheerii gootu moo yaa rabbi waan ka'ee wayiiti moo waan jaarsa kiyya fooloo godhaa hin jedhe barbooniyyee fi jaarsa kiyya laa kan fooloo yoo rakkoo qabu yoo kan fooloo yoo rakkoo qabu abbaa musliimii kiyya fooloo si haa godhani deebi fooloo godhaa fi eenyutu itti bilbila laa ilaaha illallah agenda haaraa isinii baasnu ani fi kennaan agenda wayiitu jira ni beetu la rabbi waan booniyyee ana waariitti meeraa bar yoomittu deemtee kanaan bareedu jaarsa waan nositu jaartiin intaa haraam bagumatti himte achumaan harka dha'ee bareeda jedhee amma namaan geessu maalin taatu jedhanii dhiisaa abbaa koo namni gaarii waan akkasi abbaa koo ana waaree anaa fi booniyyee gaaffii ol gaafannu gara himooti kan maalee gaaffii maal jedha waan feene ol gaafannu nama wayii kaarabaan tokko obboleeyyan nama wayii kaarabaan tokko akkuma carraa ta'e KMC Oromoo keessaa nama wayii kaarabaan qabe kaameeraa qabe malee kaarabaan hin qabne kaameeraa qabe maaka isan waareen dubbatee kalaasatti no uummanni moo raabbatanii fi gaduu kan hin dhiye boru gadi ba'uu isaas irraan fuudhis laata namitti simmaa waan akkanaan dubbatinaa jechuun namni waan biraatti fudhata bar ummata rukkutamatas gabbaayya salaam jirtaa silaati wallaahi kara waaqayyoo deemte jedhanii dhufachiisanii ani garuu of biran dabarsu nama biraan moo rabbuma